barbaadenne waan ta'eef tokkuma gargaarsi biraa gara garuu moor nama du'ee Oromoo gurra bu'eera waan ta'eefi ganaan viidiyoo hojjedhaan amma suuraa lamman jaraa naa ergi daggasa nan hojjedha kanam lama du'e lamman jaraa yoo ta'e bakka itti gargaaruutu bareedaa nu jalaa namnis arcaa fakkeenyaaf inni tokko warra gosa guddaa yoo ta'e inni tokko immoo warra gosa xiqqaa yoo ta'e kana keessa xiqqoo si bicuu si duukaa zambal jedha nummoo kaleessa keessattuu naannoo Tuulamaa yeroo deeggarsa ho'i gochiifnu bakkumatti deeggarsiisaa turre reeffas walumaan galchaa turre dhalattoonni ijoolleenis immoo amma 50,000 nuu kennaa turanii dhalattoonni naannoo sanaa kanaafuu akka adda addummaa nuu malee lamman jaraa yoo bakka tokkotti du'anii gargaarsi miidiyaa kanarra dhufu yoo dandeessan ijoolleen Tuulamaa irratti hojjedha lamman jaraa bakka tokkotti malee kophaatti kan gargaarre dhiifama naa godha sharriidhaaf hin jennaan mubee dhiifama jedhaaraan reeffa galchaa jettan ufan jedhaarala me karaan dura esperaansiin qabnu beekte meessi akkamittiin maatiin achi beektaa gaafachaa jiru wulqilina akkamitti eessa deemanii teessa dhaqanii akkamitti kanaaf jenne maatii isa kamii barbaadde ati mucaa isa sana kunoo naggasaa jedhamti maa kunoo Abbu daa waliin ka'e reeffa beeka jarri guddataa jarri naggasaa jarri yaada ijoollee jiru miti ba naggasaa bareechii beeka daa waliin ka'e rakkoo qabu daandii nan qabachisa yoon firii ta'e immoo boroon wajjin dhaquun danda'a yoon firii ta'e yoo danda'ame yoo maal jedhamani kunoo namarraa fuunee ergina maatii warra kaanii walitti dhufanu bor wakiilinnaallee dhaqanii finfinneedhaa fixanu dhageesse afixanu waliin afixadhanu barbaada bor finfinneetti akkaawuntiillee waliin bananii wakiilinnaallee walumaan kennanii walumaan reenfichi agalu tokko gammadee tokko gaddinii Mubee please walitti dhuu fidaa ijoolleen Tuulamaa qoodalee cabaadhaa waan kanarratti walitti naa fidaa maatii lama waan jedhee fan qaba boriifis garaagarummaa uumuu danda'a maaltu jedhama jarri guddataa mucaa naannoo jaraa birrii walitti qabanii galfatanii nun galfannu seetan immoo nu warri naggasaas immoo galfannee bakkeetti namne komii dubartoota keessanii hin dandeessan immoo kanaafuu lamman jaraa walitti fida Mubarak wayyee Elammayyuu nuti ijoollonni kun maatii keenyaan biraa dhufan ija tokkoon ilaalaa jiran tamma. siif hin jenne siin galle siif hin jenne biro warra miidiyaatiif hin jedhaara borii fan jedhaa jiraan woman beekuudhaan dubbataara dhiifama. Naa galeera ammayyuu ani waanan sin dhiifa gochuu barbaadee jira malee. Ijoolleen elammallee as jalarree jiru ijoollonni jechuudha. Amma wanta nu gargaaramu otoo amma nu gargaarame nuti iddoo tokkotti deeggarra ijoollee kana iddoo tokkotti galchachuu barbaanna. Iddoo tokkotti galchachuu barbaanna malee gargariin qoonnu akka kaampaaniitti birrii walitti qabaa jiru iddoo tokkottidha. Kanaafuu kaampaanii kana keessaa immoo akkaawuntii maas nu bira jiru fudhannee otoo asirratti nu labbaddanii akkaawuntichi nu biratti risiitiin ergame. Keessaanis itti meera dalchisaa kana keessaanis itti meera. Akka kaampaanii akka hiriyaa qoye dhaggee qottaniima akka hiriyaa kaampaanii isin biraa du'etti bora galtaniif duutanii keessan hin beekamu dabaree eeggannee jirraa yookiin araddu'aa yookiin naggasaa yookiin nama tokko du'a kun birqii miti hundi hundu'aa midhama akka nama isin biraa du'e tokkotti akka nama jiraataa jiru tokkotti isin immoo waan isin itti dhaga'ame walitti qabaatii kottaa gastii irratti nutti maatii inumaayyuu maqaa jaraa nutti maa warra kennee akkaawuntii maatii irratti galchitu siin jiraadha sagamiin jettaati akkaawuntii maatii nu lattaftu. Nu jara walitti fiduu barbaada irraa amma maatii. Kaashii walitti qabadhaa ala dhaggeeffadhaa warra akkana yoo dandeessan kaashii walitti qabadhaati waan gochuu qabda nuti birrii ammanaa walitti qabanne irraa ammana nu hanqate ammana nu gargaaraayii akkaawuntii irratti walitti qabdan ta'an amma qaasin badala. Rakkoodhaan sun. Lakki nuti walitti hin qabne amma akkaawuntii irratti walitti qabne otoo hin taane. Galmeessaa namni tokko walitti qabu koree ta'a nama 5 kennadhaati galmeessaa fuudha. Warri kaampaanii keessa jirtu waan dhaggeeffadhu waan isin hin jenne isin haa galu ammallee warra jirtanii obbolummaan wajjin hin jiran. Kanaaf mubeen immoo wanta duubaa'ee abbu atis dubbisaati mubee silkii mubee sin ergaa wajjin deemaati kallattii danda'amaa ta'e mubee sin wajjin deeme maaliif naan dhufee jennaan ijoollee dhaggeeffadhu makiinaa kootiin deemeen bakka jara jiran walitti qabe yookiin immoo imbaasiitti wal beellamnee jaraaf jecha subiidhaan deemee waan imbaasii keessa jiru guyyaa 2-3 tun taane sa'aatii tokko keessatti xumursiisee fuudhee ba'a. Deeggarsa barbaachisu.
Mube amma antini wukkilinnaan itu namni firri aantiin jiraate achitti baay'ee nama rakkisuu ture ko. Firri aantiin jira taanaani dirqama asii wukkilinnaa kennuun hin barbaachisu ture. Enta'u wukkilinnaan gaariidha. Amma maal jettarree baalimaatu hidhuun barbaanne maatii mucaas tokko. Namni beektaa torba barreeffadhaa. Warri mucaa isaa miidhaganii beektanii maatii isaa warritti dhuftanii lakkoofsa barreeffadhaa isaadha. Torba barreeffadhaa namni maatii isaa beektan maaliif walitti fiduu barbaanne akkaawuntii abalatan. Ukilinnaa rakkoo qabu nama lamaa kennanuusi. Gamaa gamanatti kennanuusi ukilinnaa rakkoo qabu. Warri jiran walitti deemne. Daawwaa maatii barbaanne maatii barbaanne. Maatii isaanii Maariyaan yoo beeka biraazariin isaa jira. Maatii biraazariin isaa nuun finneedhaati erga beekte. Meerere. Biraazariin isaa laa jedhu haadhota hin taane ilma wasiilanii. Inshaallah. Sirika maatiin ufaa dhiyeessu. Ollaa yoo ta'u nuuf fidi. Yeroo sana qonna kuufa laafin jedhee. Nabira jira mucaanuu bakka wanta barbaachisu ta'e isinitti dubbatu kun ammayyuu. Obboleessoo akkam jirta? Nagaa keessa ni jirtu. Nagaa jirta? Jira galata waaqa baga jira. Maatii isa uffata gurraacha uffata sana qaba hin beektaa? Lakkisan beeku lakkisa duubaa malee. Maa isa beekame miti ma? Inni beekame isa kamii naggasaa waliin Kan hin beekamne. Inni Isa na biraati kan hin beekamne. isa uffata gurraacha beekame innatti barteessaa? Isa mataa firiisii. Okay, isa mataa firiisii kana maatii isaan beektaa? Maatii maaliyyoon waaniif inni obbolaadha. Akkas taanaan akka jenne. Isin akka kaampaanii keessa itti akka nama simbaa du'an itti ijoolleen kun maallaqa galmeeffadhaa walitti qabadhaati. Nummoo onlaayinii irratti gargaarsinna. Reeffi jaraa galuu qaba. Maatii sana maatii kana wal qunnamsiisuu barbaanne lakkoofsa maatii sana naggasaatti kennuu hin dandeessaa? Lakkoofsa maatii isaa yoo biyyaa kun amma har'a hamboo dhaqee abbaanii har'a fuudhanii deemanii. Lakkoofsa isaa manaafaa erguun immoo kan baadiyyaa isaan Itoophiyaa qabataa badanaa hin ta'u. Gafirate naggasaa maallaa eddaree booda godhin kaa daawaa. Daawwan keessa na dubbiseera. Daawwa lakkoofsa inni na ergeeti. Lakkoofsa mucuma isa kanaa fudhuti waatsaappiidhaan dubbisi lakkoofsa maatii sanaa fudhu walitti deemaatii mubaaraktu jedheen uummata jedheen uummatatu jedhee gargaarsi godhamee maallaqni akkaawuntii tokko walitti qabamuu fi lamman keessa wal argaatti akkaawuntii tokko banaa jedhi haala biyyeessi warra leechaa taphataa warra biyyaa. Dhumate nau kaanaan dhume deeggarsa keenya goonaaf dhumate irratti fakkaata wanti kun. Haasaan dheeressuu qabaadhe kun naggasa. Kanuma kan barbaadan ishii daawwa lakkoofsa sana ergi daawwa dafiiti. Yeeshi bakka siin ergaa